Haile Sillaasee bakka hedduutti ofirraa deebisaniiru. Koloneel Aliyyii Cirrii bulluq jedhan gamanatti asitti waraani asitti gaaxamne asitti nama 70 keessa qabaneessine qabu irraa hiikanne bittinneessine kun baate baqqala araguu ka jedhan baalambaas baqqala araguu warada gaji anatu baasaa ergame inni asitti bittinneessine deebifne gallee bootaa keenatti deebine hirreebe ammallee nu reebe hangeetu nutti baye karaa hangeetu nutti seene biddiima nu seene achilletti balleessine alaafin keessa Ibrahim Qaalluu jedhanii iddi shee alaqaa isatti goone asi bittinneessatti artiin garagalee dabre deebifne hangeetullee karaa ammallee iyyaatin karaa gurraatin achi nu seene kaallee dhoofne garagalchine firraa deebifne. Loltoonni qonnaan bultootaa waraana mootummaa bakka hedduutti akka inni magaalaa qofaa keessatti hafu dirqan. Gaafa lola ta'uudhaa kan beeknu kan ammoo bakka hedduutti lolan cirrii sanatti lolet shaawwel lolet gaafa dhiirti waluu cirrii faa duute agartee dayyuun lolet alii ilmi faa alii waraaboo faa hajibba waarii faa dhiirti gaafa san dhumte agarteetiin abdii Hussein faan arti meexxitiin lolet baleettiin lolet bakka hagamii lolet barbaree lolet habalee lolet toohatee dallo akka dallootitti mannaa tana nama shan waggaa shanii mannaa keessaa takkaa gadi hin baane warri dargii boolla keessa hagam bahii waggaa shan taa'ee manni keenya jahaffa itti ka'ee Eurooppiyaan agartee kunillee mataree isaa agarteetiin qawwee jedhanii kana makiinaa kanatti fidee asii biyya buqqisee. Ijaaraa mootummaan uummata qonnaan bulaatiin loleen sa'aa fi namni lakkoofsaan hin beekamnetu dhume. Wanneen nu fixe xuyyoora nu fixe guyyaa sana. Midhaan ta'e xuyyoora malee yoo xuyyoora hin jirre wama galluu hin qabnu isaa jenneetiin kan lafaa jennee karaa loleetiin hin beekamu. Gaalaaf loleetti hin beekamu. Hin xaragalee diida meedaa miti jedhee meeda. Hirriba gahee tobbaasa. Garaa godha. Nama kaan armatti mura. Harmatti mura, harmatti mura, harmatti baqaqsa. Haa baqaqsu malee haa ciru malee nama sodaatee hin jalaa mukatti dabu hin jiru. Tokkochi nama laafee tokkos malee baqachuun hin jiru. Jalaa deebiin hin jiru. Baqachuun hin jiru. Ka waraanallee ka lafaallee baqachuun hin jiru. Walitti dhumanii wal seenanii harkaa wal seenanii saanja wal seenan malee baqachuun hin jiru. Lolli keenya akkas hin sodaatan sodaan hin jiru. Gaaratti dhalatanii, gaaratti guddatanii, gaaratti qabsoo eegalan mirga ummata isaanii kabachiisuuf Koloneel Hussein Bunee Daraaraa gaara goonii Gafarsaatti godina Baalee aanaa Sawweenaa ammaatti wanti qabsoof isaan yaachise mirga uumaan namaaf kennite waan namni irraa sarbeefi. Waan yaachise kan kalaqe Rabbii kan gabroonfatu nama Rabbii isa bilisummaan uumee gabrummaan hin uumne. Humna haraamatiin yaabbatee ofirraa buufna jennee itti kaane hagasuma dubbiin. Qabsoo jalqaba bananiin nafxanyaa qawween hin ajjeeftu jedhanii olola oofamu soba taasisan. Ajjeesanii saba isaanii agarsiisan. Hussein Bunee Daraaraa. Qawwee namatti dhoofnee kaduu waaqa jedhanii waaqummaan isiin mooma dhoofginee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee. Bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Akka raayyootti hin qabsoofne qabsoon hadhooftuudha. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu
يوم نوان كتيجنة وذا غرغرة نقولوا كبير ثم غرغرة نقولوا ذا غرغرة بربادة وانا فيك أم تفتأشوا كان شجره يا كأما سني ويأدي فتني فتني لقى فتن كان عم تبر بيجي كنقلنت بس بيجي كنقلنت قال والله ككت ربتي مكا بالا مئة أبالا مكا ببل ويوك أبو مرتو غوري هلا دقوق دون فكينا هلا نجلان تسسون مكا أكفنا تكون كون كاسين زمان دلنگ نجيلا بار Lolli qonnaan bultootaa Jeneraal Waaqoo guutuutiin hoogganame akka bulchiinsa ammaatiin aanaalee Beeltoo, Sawweenaa, Gurraa Dhaamolee, Raayituu, Gindhiir, Madda Walaabuu, Dalloo Bunaa, Gooroo, Daawwee Qaachan, Harannaa Bulluqii fi Sinaana waraana mootummaa Hayila Sillaasee keessaa buqqisaniiru. Waggoota 5 bulchanii jiran. Qabsoon uummanni Baalee finiinse deeggarsa ilmaan Oromoo gara biroo argatte. Keessaa waldayni Maccaa fi Tuulamaa qabsoo qonnaan bultootaa deeggareera. Lola mootummaan xiyyaaraan uummataa fi qabeenya isaa fixe mormeera. Qabsoon qonnaan bultootaa gama Tigraayii fi Goojjamiinis ni oowwite. Barattoonni yuunivarsiitii lafti tan qonnaan bulaa akka taatu hiriira bahanii qonnaan bulaa deeggaraniiru. Qabsoon barattoota mootummaa Hayila Sillaasee dhabamsiisuuf gaheen isii guddoodha. Qabsoon qonnaan bultootaa tan hayyootaa tan sabaa fi sablammootaa finiintee fiixatti baate. Mootummaa Hayila Sillaasee jigsitee dhaba goote. Fulbaana 2 bara 1967tti. Har'a fulbaana bultii 2 bara 1967 jalqabee Hayila Sillaasee tokkoffaan taayitaa isaaniitirraa bu'aniiru. Erga mootummaan Hayila Sillaasee kufee mootummaan darguu taayitaa qabatee boodas miidhaan cunqursaan uummatarraa hin hiikamne bifa biraatiin itti fufte.